kabajamtoota koree ODG inspection fi naamusaa, kabajamtoota garee bakka bu'oota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa, kabajamtoota keessummoota affeeramtanii, miseensonni KFO fi keessummoonni affeeramtan waamicha keenya kabajanii kora kana irratti argamtan hundi baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Seena qabeessummaa kora kanaa kutaalee garaagaraa gabaasa kanarraa ni hubattu jennee abdanna. Korri sabaa tokkoffaan KFO muddee 14 bara 2010 geggeeffamee ture. Yeroo durataa keenya dabalatee hoggansi paartii keenyaa olaanoon miseensonni fi deeggartoonni keenya lakkoofsaan hedduu ta'an paartii biyya bulchu Addawaawwiidhaan maneedhaatti guramanii kun ammoo dhiibbaa irraan kan ka'e qe'ee fi maatii isaanii dhiisanii yeroo itti baqatanii adamfamuu irra turan sodaa fi yaaddoo cimaa keessatti kan geggeeffame ta'uu isaa yaadatama. Haala sodaa fi yaadannoo yeroo sana uumanii turan keessaa inni tokko itti gaafatamaan dhaabbata mootummaa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa jedhamu bara 2009 kabaja ayyaana Irreechaa Hora Arsadii geggeeffamee ture irratti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhatanii wal qabatee lammiilee miidhamanii fi lubbuun isaanii darbe irratti yeroo mana murtee bakka bu'ootaa uummataaf gabaasa dhiyeessu KFO'n rakkoo yeroo sanaatti wal qabatee ture keessa akka harka hin qabnee fi qabaachuus akka hin dandeenye osoo beekamuu inumaayyuu ayyaanicha waliin wal qabatee sochiin siyaasaa hin barbaachifne akka hin geggeeffamnee fi siyaasa duruu bokkokee jiru akka hin dhoosne yeroo akeekkachiisaa turetti itti gaafatamaan sun duuchaadhumaan KFO'n yakkicha keessaa harka qaba jedhee gabaasuu isaatiin haala KFO'n akka paartiitti itti fufuu hin dandeessifne fakkaatu keessatti waan ta'eef kan geggeeffame waan ta'eef gaaga'ama yeroo sana ture hin daganne. Karaa biraatiin yeroo miseensi hooggansi KFO olaanoon mana hidhaa turanitti haala nama ajaa'ibsiisuun miseensonni kana fakkaatu fudhachuudhaan aantee isaaniif abukaatoo ta'uudhaan booda ofiifuu hidhamuun hin oolleef KFO'n dinqisiifannaa olaanaa isaaniif ibsa. Haaluma wal fakkaatuun bara 2012 ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan miseensota keenya cubbuudhaan hidhamaniif ogeessonni seeraa Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin wal ga'anii abukaatoo ta'anii dhaabbachuu fi isaanii dinqisiifannaa guddaa osoo hin laatiniif kan bira darbamu miti. Ogeessota seeraa kanneen keessaa bara 2008 irraa eegalee miseensota keenya hidhamaniif abukaatoo ta'uudhaan kan beekamuu fi har'a lubbuun nu gidduu kan hin jirre tokko Abdul Jabbaar Hussein. Bara 2007 yeroo filannoon waliigalaa biyyaalessaa itti geggeeffamu waan tureef gaaga'amni waan hir'ate fakkaata ture. Hoggansi KFO sirna cunqursaa Addawaawwii jala taanee filannicha ni injifanna jennee osoo hin taane carraa sanatti fayyadamnee hojimaata ukkaamsoo sirnicha saaxiluuf haalli mijataa uumamee waan argameef qofa irratti hirmaannee turre. Addawaawwiin muuxannoo korojoo garagalchuu barateen jaalalaa fi amantaa uummataatiin osoo hin taane humnaan barcuma hundaa haratee ture. Haaluma kanaan KFO'n lubbuu miseensa dargaggeessa taajjabaa tokko itti dhabee jira. Wanti nama gaddisiisu garuu filannoo Addawaawwii korojoon ittiin garagalfamu sanarratti hirmaachuun keenya akka waan tolaatti lakkaawame filannoo biyyaalessaa waliigalaa bara 2013 irratti hirmaachuu dhabuu keenyaaf KFO Addawaawwiin hin uumne, kan Addawaawwiin hin guddifne, kan Addawaawwiin hin hachiisnee fi hin sobsiifne deeggaraa qaama juuntaa jedhanii farrajuun nu himatan. Gama keenyaan garuu filannoon bara 2013 mataasaa labsii irraa eegalee adeemsi isaa waliigalatti adeemsa hannaa Addawaawwii ka durii irraa gadi bu'ee waan argameef kan irratti hin hirmaanne ta'uu ifatti ibsinee turre. Filannicha kana irratti hirmaachuu dhabuu keenyaan wanti nutti hafe hin jiru. Inumaayyuu amaamota hin barbaachifne keessa galuu dhiisuu keenyaaf itti boonna.
Filannoo bara 2007 booda mootummaan Addawaawii cunqursaa fi saamicha isaatiin beekamu qotee bultoota naannawaa magaalaa Finfinneetti argaman maqaa investimentiin buqqisee lafa isaanii akka gurgurate yeroo hubannu miseensonnii fi deeggartoonni KFO lafti keenya lafee keenya hin buqqaanu jechuudhaan uummata keenya cina dhaabbannee irratti qabsoofnee jirra. Addawaawiin murtii uummataa ajjeechaadhaan, hidhaadhaan, buqqisuu fi sodaachisuudhaan dhaabsisuu akka danda'u dogongoraan amantaa waan horateef keessattuu ji'a muddee bara 2008 irraa eegaluudhaan miseensotaa fi deeggartoota keenya maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo dursanii shororkeessummaadhaan farrajaniin yakkuudhaan gara mana hidhaatti guuran. Bara 2009 hidhaan ajjeechaan buqqisuu fi sodaachisuun itti fufus qabsoon uummatoota Itoophiyaa finiinuu isaatiin keessattuu qeerroo fi qarreen Oromoo lubbuu isaanii tokkitti osoo hin qusanne humnoota Addawaawii hanga funyaanitti hidhatan dura harka isaanii duwwaa kirbuudhaan aarsaan kafalame hundi kafalamee ji'a bitootessaa bara 2010 Addawaawiin bakka lamatti foxxoquuf dirqame qaamni olaanaan dhaabichaa gara Maqaleetti sokkee qaamni Addawaawii Finfinneetti hafe jijjiirama bulchiinsa gochuu mannaa jijjiirama namootaa qofa taasisee galtee siyaasaa qofaaf hidhamtoota siyaasaa bara bulchiinsa Addawaawii hidhamanii turan hiikuudhaan humnoota mormitoota biyya alaa turan gara biyyaatti deebisuudhaan tarkaanfilee hin eegamne fudhachuu isaatiin hooggansi KFO jajjabeessee ture. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hirmaattota kora keenyaa ji'a bitootessaa 2010 as xiyyeeffannoo keenya KFO deebisanii ijaaruu irratti xiyyeeffannee turre. Tattaaffii kanaanis caasaa paartii keenyaa sadarkaa godinaa fi aanaatti diriirsinee jirra. Hojii raawwachiistonnis gahee hojii waliif hiruudhaan sochii garaagaraa taasisnee jirra. Sochiin kaayyoo fi sagantaa keenyaa uummata hubachiisuudhaaf gara godinoota Arsii, Harargee Dhihaa, Harargee Bahaa, Baalee fi Shawaa Kaabaatti taasifne kaabinee fi kaadireen paartii biyya bulchuu ija gaarii hin ilaalle malee sochii keenya keessatti uummata keenya mirgaa fi bilisummaa isaatiif ilaalcha qajeelaa qabu akka nu cina dhaabbatu barsiifnee jirra. Dabalataanis namoota kaayyoo nuun wal fakkaatu qabatan baqannaarra turan keessattuu qabsaa'onni jajjaboon qabsoo qeerroo fi qarree Oromoo karaa garaagaraatiin sochoosaa turan deebi'anii nutti makamuu isaaniitiif imalli keenya jabina argatee jira. Kana waliin dadhabinni hin dagatamne Addawaawii ukkaamsaa sana booda humni dhufu kamuu isarra kan hammaate ni ta'a jennee tilmaamuu dhabuu keenya. Addawaawii of jijjiiree jedhe waliin hojjechuudhaan jijjiiramicha kallattii fooyyee qabu qabsiisuuf yaallee turre. Akka hin taane ta'ee hafe malee gidiraa uummata Oromoo yeroo dheeraa hanga dhumaatti ni hambisa jedhamu baatus hanga tokko ni hir'isa jechuudhaan imala dheeraa taasifnee gaaddisa kan jedhamu tumsa dhaabbilee siyaasaa Oromoo dhaabnee turre. Raadiyoon Addawaawii irraa bahee gara mootummaa federaalaa dursuutti yeroo ce'u miseensota KFO kan taane namoonni tokko abdii gaarii horannus obboleewwan keenya Oromoo raadiyoo gatanii viidiyoo gadi dhaaban nu ceesisuun hafee gaaga'ama walxaxaa siyaasaa Itoophiyaa qixa sirrii ta'e hubachuu dhabuurraan kan ka'e taranyochi jedhamanii himatamuurra darbee gaaga'amni siyaasaa ittuu hammaatee kallattii maraan waraanni biyyattii keessatti eegale. Filannoon waliigalaa ji'a caamsaa 2014 adeemsifamuudhaan qaanqeen dimookiraasii ni mul'isa jedhamee qophiin barbaachisu hunda gochaa fi turre mootummaan xiinxala dogoggorsaa hayyoota tokkotiin deeggaramee COVID-19 sababeeffachuudhaan filannicha dabarsee jira. Darbuu filannoof xiinxalli hayyootaa fi korooraan sababa haa ta'an iyyuu malee bu'uurarraa paartiin badhaadhinaa tarkaanfii humnaan